Sumayyaa gifti dureen Saidoo uftee buxii kaastee deebite kaa jara keenya jechuudha. Nu maal jenne shira xaxaa jirti Sumayyaanii jenne isheen immoo shiratu narratti xaxama. Wayne jara keenya mataan tokko na dhukkubdi akkan kolfu kana isinitti hin fakkaatini. Viidiyoodhaan gadi ba'ee hojjedhadhani. Mataan kun dhukkubaa era kanaaf dhiise daraa keessanii irraa nagaan isiniif haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattanii egaa addi Sumayyaa gifti duree Saidoo duraa jenamtiira ishee duraa jedhamti. Har'a kana dhuftee maabiraaraa wayii ibsa wayii baastee ibsa wayii gootee deemtee viidiyoo Saidoo faa kaleessaa laaltee jechuudha. Duraan durseette mucattiin haati mucaa jechuudha. Mucattiin jedha lakka dubartii guddoodha. Haati mucaa suni akkanatti kan barbaadamaa turte marfee wayiiti moo kan dhabamte moo mana hidhaa turte. Reef eessaa gadi baati. Saidoon immoo iyyuu yeroo isheen as jirti Itoophiyaa keessa jirti jedhamu akkamittiin jenne ani hiriyaa Sumayyaati jettee yeroo isheen sun haasoftu erga ati hiriyaa Sumayyaa taate ergati immoo beekte Sumayyaanis beekti kaayyuu jedhee anallee na hin shakkine. Kanaan dura Sumayyaa faatu oskee jedhaa ture ani immoo Saidootti oskee jedhaan ture. Salaan faanallee irratti wal qabnee balaan tokko gadi bu'aa kan ture. Har'a akkamitti salphisee ilaale Saidoon yeroo isheen kun hiriyaan kiyya dhaqxee argeen jira bakka isheen jirtu argadheen jira yeroo isheen jettuuni akkamitti salphisee ilaale. Akkamitti atoo hamma kana beektee hamma kana maa turte maan jenne. Ergati beektee moo Sumayyaanis bakka isheen jirtu beekti kaayyuu dikeessanuu beektu akkamittiin jenne. Kanaafuu Saidoollee nan shakkaa Saidoo shakkuun koomoo ofiidhuma isaatii kaa'ee itti himamu. Ofiidhuma isaa kaa'eetu egaa akkana diraamaan irratti hojjetamaa jira itti hiriyaa kiyya kanaaf waameetu akkaataatti na argatu wayii tokko qindeeffate kana haasa'anii hiriyaa kiyya faana mari'atanii kuttati akkanattiin haasa'ii haati mucaa sun argamteetti jedhii haasa'ii. Sumayyaan immoo eessa jirtire jettee yeroo isheen dhuftu nan argaa wal arginaa Saidoo faana Sumayyaan Saidootti araaramti jedhaniitu diraamaa wayii shira wayiitu anarratti hojjetamaa. Ani gahaati mucaa dhufteetti bakka eessa jirtire na quunnamsiisaa jedhee kas jechaa yeroon gara Adaamaa dhufu Saidoos waamtanii bakka tokkotti wal nu agarsiistanii wal nu araarsuufidha sini. Innaa otoo wayiitii akkanatti si araarsan maannire. Yoo kanatti ati seexana dhawu maaliif araara jibbita qoy kun yaada kooti dhageessaniittu miira kee nagashetu manii turjumaana sana keessa deemuun dhugaa dubbachuudhaaf akkanatti naan dhufu na araarsuufidha malee dhuguma haati mucaa sun waan as jirtu miti waan argamtes miti hammanatti dhuftees waan Itoophiyaa keessa jirtu miti otoo itiyyuu matana dhukkuba siniin jedheeramti. Innaa otoma wayitiyyuu jette Saidoon ilaallatu. Saidoon ishee quunnamus hin qabu, ishee arguus hin qabu. Waan tokkitti ishee faana waan hojjetu tokko illee hin qabu jette. Otoo as jiraatte illee ana quunnamsiistu jette. Ana jette. Anaan quunnamsiiste hiriyaashii sanaan ani sitti aareerayyuuti sitti qabameera ati akkamitti Saidootti muun si salphate anatti muun ati hiriyaa koo taatee jirtuuti Saidootti kana himuun akkamitti si salphate anatti himuu dhiiste akkamitti dhaqxe Saidootti himte jette. Kanaafuu ani sitti gaddeetiin jira. Kana booda immoo yoo dhufteyyuu anaan na quunnamsiistu jette. Wacii hundumaa anatu danda'a Saidoon jedhamu wacii maalii jira itti baasii maalii jira kun uko seeraadha waan seeraan hojjetama DNA baasii maalii jira ani mataa kootiin baasii hundumaa isaa danda'ee waan barbaachisu hundumaa godhee Saidoo ati as keessatti hin barbaachistu ufuus hin barbaachisu mucaa fiddee dhufte DNA qoratamee bakka riizaaltii isaatiin wal agarraa itti erga qoratamee booda waraqaanuu kennamuun Saidoo faana wal agarra malee Saidoon ishee fuudhee
anatu qorachiisa jedhee deemee akka mala isaa immoo waan ta'e godhee feekii wayii hojjetee immoo fidee dhufuufidha. Kun immoo hin ta'u. Yoo barbaadde immoo ittiin nama amantu atis nama amantu anis nama amanu walitti finneetu achi gidduutti nu qabame nu dhiyaata malee waan Saidoon fuudhee deemee marammarsiisee fidee kunoo riizaaltii jedhu tokkollee hin jiru. Yoo ta'u baate immoo ana quunnamsiisaatii nufti baqa wanti kan biraan jiru mucaamaatu DNA marammaramaa maleeyyuu kan biraa tokkollee hin jiru jedhan jetteetu balaa gadi buusaa arsee jechuudha. Feekii wayiitu anarratti diraamaatu hojjetamuu fi ana argachuu fi ammas kunis innuma maayillee Saidoo ishee sanatti erganii yeroo inni ishee barbaacha dhaqu ishee quunnamuu dhaqu jala deebi'anii hawwii qabanii dhuuf jennee turre miti reenu yaa'u jechuun kun egaa jiraachuus danda'a aayidiyaan kun karoorri kun jiraachuu danda'a. Isheen immoo asii eekaa fakkeessuudhaaf immoo kana haasa'uus hin dandeessi. Silaayyuun fakkeessama miti kana fakkeessuuf immoo anarratti hojjetamaa jira diraamaan ituma jettu te hawwii biras dhaquu dandeessi. Garuu amma isheen ofirraa deebisaa jirti jechuudha. Ani yeroo ammaa kanatti jette hiriyaan qabanii jette. Ishee amma ani hiriyaa Sumayyaa jette kana yeroo ammaatti hiriyaan qaba naman jedhu tokkollee hin qabu. Yeroo ammaatti hiriyaan qabu. Hiriyaan amana kan hin amana jedhu tokkollee hin qabu jette ammas. Ekeleen amana kan hin jedhu tokkollee hin qabu jette. Kanaafiyyuu Saidoodhaan immoo kaasiin baaseen akkas godheen achas godheeni Sumayyaa argadha jettee hin dadhabiini jette. Aniifuma sitti himaa waan tokko hin dadhabiini. Silaani toon dhufee duran dhufan ture. Otoon si argu barbaades duran si arga ture. Amma garuu dhimma itti na argituufis dhimma itti si arguufis tokkollee hin qabu jette. Na Sumayyaan keessa mataa jabaatte suma walde maani uumama akkasiin takka argeen beeku. Namni wallolaa waan baay'ee hin ta'in araarama kalas. Maani nama ta'e kan hin kufne hin jiru nama ta'e kan hin dogoggores hin jiru. There is no one is perfect jedhama. Namni sirriin tokkollee lafa kanarra hin jiru waan ta'eef isheen garuu mataan ishii hin jabaata goofta mata jabeetti akkasii argeen beekanii. Baay'ee kun cimtuu nama hin jechisiisu baay'ee cimtuu fakkeenya dubartii fa'aa warri jettan jirtu. Isheen fakkeenya osoo hin taane duuba dubartiitti dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa fakkeenyumaan akkasii fakkeenya dubartii eessaa taate kun fakkeenya dubartii kan taatu dhiirri tokko abbaa manaadha baay'ee dhiirayyuu miti kun abbaa manaa ishee abbaa ijoollee isheeti. Haa ta'u dogoggoreeraa jennu ishee akkuma dogoggoraatti fudhannu waan ta'e kana dogoggoreeraa jedhanii jedhamu. Gaabbeera mooti waan dogoggore sana gaabbee deebi'ee lakki ijoollee koo naa wayyaa sinaa wayyaa mana koo naa wayyaa bakka dhiifa manaa godhi jedhee yeroo inni asiin bee achiin ba'u isheen odoo dhuguma cimtuu taate yookaas fakkeenya dubartii taate dhiifama gootee fide abbaa ijoollee ishee manatti deebisti. Ijoollee ishee faana ijoolleen ishee abbaa faana gammachuudhaan akka guddatan jiraatan itti fufan gooti ture. Garuu isheen ciminni ishee maanni akkas narratti godhuufi akkas ta'uufi bakka zirziri yeroo hundumaatti zirzirii zarzaru ciminni Sumayyaa kalas.